Akka mooftanii viidiyoo isa darbe keessatti akkamittiin tappilii akka uumnu ilaalleerra. Viidiyoo isa kana keessatti immoo akkamittiin tappilii aksesii akka goonu yookaan tappilii keessa akka deemnudha kan ilaallu. Jalqaba tappilii sana kireetii godhanna. Tappiliin kun informationii barattootaa qabata. Maqaa barataa, ID barataa, kutaa barataan sun keessa jiruu fi bara barumsaadha kan inni qabatu. So tappilii kana keessa tokko tokkoon deemnee ilaalla. So fakkeenyaaf maqaa barataa argachuu fi maqaa jedhee student info jedhee 0 jedha. Square bracket banee indeksii isaatti kenna. Sana booddee square bracket cufa. Indeksiin immoo yeroo hundumaa 0 irraatii jalqaba. Akka kanaan dura liistii keessatti akka argine, seetii keessatti akka argine, computer science keessatti yeroo hundumaa lakkaa'uun 0 irraatiidha kan inni jalqabu. Kun maqaa barataa nu kenna. ID barataa barbaanne immoo fakkeenyaaf IDB jedhee maqaan kun randomlyidha kan inni jechaa jiru. Maqaa kana kan immoo gaasaaf jiru wanta barbaadan jettanii waamuu dandeessu. Sana booddee student info jedhee indeksii isa lammaffaa yoon akkasiin ilaale ID barataa sanaa naa kenna jechuudha. Kutaa barataa sana yoon barbaade student info jedhee square bracket sana booddee indeksii isa lammaffaa. Bara barumsaan barbaade student info jedhee indeksii isa sadaffaa yoon godhe kan execute yoon godhe kana keessatti story naa ta'eera informationii kuni. Informationii kana tokko tokkoon deebisee display gochuu fi akkas godhe sana booddee kana maqaa isaa jijjiira. IDB jedhee inni lammaffaan kutaa qabata, bara qabata. Kan execute yoon godhe ayyaanaadha. ID'n isaa akkasiin natti argisiisa. Kutaa meeqaffaa akka baratuu fi bara barumsaa akkasiin natti argisiisa jechuudha. Akkasiin tappilii aksesii gochuu dandeenya.